Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtanii Minni Pilaas Sagalee Dhalootati. Qophiin keenya ammoo yeroo mara sa'a kanatti kan simbira ga'u qophii Siimboo Finfinneeti. Qophii Siimboo Finfinnee har'aatiin hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame damee ispoortiitiif bu'aa maal buusee jechuudhaan qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha Minni Pilaas Sagalee Dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan ga'anidha. Qophicha kan dursan guddataa Jamaati. Nu duukaa bu'aa. Akkam? Nagara? Jir. Maqaa kee? Maqaan kee Masaay Salamuun jedhama. Masaay Salamuun. Kubbaa shaakalaa jirta. Kubbaa asitti hojjechaa jirra. Yoom eegalte shaakala kana? Shaakala eegaan ጀመረው waggaa tokkoof ja'a. በጣም itti ደስ ነው ሜዳ ያው ሜዳ ሸጋ አርገኒ ድሬ ሸጋ ድሬ በሬዱ አርገኒ ዱርሜ አከም ቱሬ አከምቲ ተባቶ ቱሬ ድሬ ዱር ጊዜ ተበኑ ሰፈራራ ሜዳ በጣም ይተረከና መንደረ ከሰት ዳንዲ ፋር ተበናዩ አስፋልት ይረትን ተበና አመገሩ ክፍለ ከተማ ሜዳን ከኔ ፕሮግራም ይራን ተበቻ ጀራይቹ ዳም ማልቱ ሲኒራ ጋራኮ የሮሰን ረኮን ሰን ጊዜ ባላና ደጋንጋ ነምኒ ጊዜ ዳንዲ ደሙ ረኩተማ ቆርቆሮ ነማ ምናና ኢንጂሲስታ ኳሲራን ጊዜ ወሪ ሞኑለነኒ ወገስሙ እንትን ቀቢን ከኛ ምን ተውጩ ወን ነው በርባኑ በቃ ወኪም መነሱሲ መነፑሊ ደምና bakki taphatanii ጊዜ ደሙ ይቹ bakki taphatanii qabda waan ta'eef dirreewwan jiranoo akkamii ganna dhoqqee boona awwaara maal fakkaatame dha yaw inni beekamaadha awwaara keessa dhoqqeedha ashawaa faa tabanna inkufta incadda akkasuma kuchesa bay wanna rakkina baay'ee jira jechuudha erga tiimiin kun jamarame oggaa kara oggaa kudha tokko ምናምን ጀመሬራ dura ጊዜ hojjennu dirreen nu irratti hojjennu kobilistoonii qorqorroo nama hunda tuqaa turre achi kwaasii hojjechuu hin dandeenyeeyyu miidhaan ijoolleen jira odoon hojjetinaan giseen gallu baay'eedha dhiisnee tapha dhiisnaan gisee gallu hin jira meedaa dhaba meedaa injiru meedaan hin hojjetamne isaaf meedaa dhaba meedaatiin tireedingii odoon hojjetanii tireedingiin dhaabnee aan turre dhabama meedaa dhabneeti mamsa safaratti doqeeratti hojjenna turre kanaafuu meedaatu nutti xiqqaate ammi dhamna kunin keenya foon keenyan kakaa kanaan dura dirreenitti taphachaa turre asfaaltii ture lafti isaas biyyee ture baay'ee nu miidhaa ture dur bakka dhoqqee bakka kobilistoonii irratti bakka lukaan cabsu asfaaltii irratti maaliifaa taphanna biyyee irratti yeroo san yoo kufnu qaamni keenya miidhamaa cabuu dandeenya konkolaataanis nu rukutuu danda'a. Maatiin ispoorteessitoota kanneenii dur daa'imman isaanii sababa ispoortiin yommuu manaa bahan yaadda'u. Ijoolleen keenya duratti daandii irratti ispoortii hojjetu kubbaa miilaa taphatu amma immoo waan akkanaa hojjetameet ijoolleen keenya bakkeetti hanga oltu boqonnaa isaanii asitti akka dabarsanii kun hojjetamuusaa baay'ee gammanneerra nuti akka maatii tokkotti akka taan lakumetti daandii konkolaataa cinaa daandii konkolaataa ammoo yaw balaaf saaxilamtaa jechaadha sussuuni ijoollee irratti rakkoo guddaa uumee ture hidhaa guddaa akkasumas immoo rakkoo adda addaa ture saaxilee ture jechaadha ogeeyyiin damicha irratti bobba'an daa'imman taphoota adda addaa bakka hin mijannetti sababa taphataniif rakkoof saaxilamaa akka turan dubbatu. Duratti ijoollonni akka kana iddoo qabamanii yookaan immoo bifa akkasiitiin waan isaan hojjetaniin qabu turani amma bifti koliirarii kuni baay'ee namatti toleetiin bifa akkasii hojjetamee ijoollonni iddootti ispoortiin akka guddatuu fi ispoortiin boriftaniif akka iddoo guddaa ga'urra kan wanni miidhaa baay'eetu isaan irra ga'a yeroo sicha haalli baay'ee konkolaataa dhaaban iddoo paarkingii waan tokko tokkotti achitti taphachaa turanii yeroo achitti taphatan immoo baay'ee miidhaa baay'ee karaa konkolaataas karaa garaa wantoota adda addaatiin balaa baay'ee ture haala koriidarii kana sababeeffachuudhaan garuu
haalli ijoollotaa fi iddoo akkasitti iddoo bareedaa akkasii argame iddoo oolmaa dargaggootaa ta'e waan akka jiimii wantoota ispoortii barbaachisan wantoota baay'eetu jira isaaniif wantoota baay'eedhaa fi wantoota furmaata guddaa ta'edha jechuudha. Finfinneen kan kanaan duraa fi inni ammaa baay'ee garaagarummaa qaba. Kan kanaan dura yoo fudhannee ilaalle kanaan dura iddoo garaagaraatti yookaas bakki qulqulluun hin turre iddoo garaagaraatti bakki kuwaasii meedaan illee mijataa hin turre bakkoota garaagaraatti ispaaltii irratti illee koobilistoonii bakkoota garaagaraatti namoonni kan isaan taphatanii kuwaasii taphatanii kan ammaatiin wal bira qabne yoo ilaalle amma haalonni jiran haala koriidariitiin wal qabate wantoota baay'eedha kan sirrateetti jiru. Kanaafiyyuu haala ammaa wajjin baay'ee wal caala waliin argu. Haalli duriitiif haalli amma irra jiru gama ispoortiitiin wal qabate dhugaa dubbachuuf kun hin turre bakkoota garaagaraatti hundumtuu iddoo ofiisaatti yookaas immoo naannootti kan gaggeeffamaati ture hundumtuu bakkoota isaa mijateetti bakkoota garaagaraatti ispoortii gosoota garaagaraa kuwaasiin kan wal qabatu yookaas gosoota ispoortii amma siin jedhe kanaan kan wal qabatu naannoo isaaniitti iddoo isaaniitti kan isaan raawwachaa turanii mijataan turre gosoota haalota naannootti wal qabsite akka kanatti kwaalitii isaa eeggate yookaas immoo faasilitii isaa qulqulleeffate akka kanatti kan mijate miti jechuudha. Erga dirreewwan kun sababa misooma koriidaraatiin akkanatti bareedanii hojjetamanii anduraarraa nammaa jijjiiramni maal ture? Amma በጣም የተሸጋዳ ሜዳን isaa keessatti teekinooloojiidhaan hojjetamee shaggaadha. Amma በጣም itti bakka nu tamachee jira. Guyyaatti yeroo meeqa shaakaltamu? Guyyaatti amma piroograamii qabna. Torbaniin gisee 4 hojjenna. Hojjaa hin hojjenna, roobni hojjenna, qidaameen hojjenna. Kaayyoon kee gara fuulduraa mee maalidha? Taphataa Itoophiyaa bakka bu'u ta'uudha moo yaaduma shaakallii taasistamoo mul'anni kee gara fuulduraa maalidha? Mul'anni kiyyaa uffi kiyyaafis jijjiiramee biyya kiyyaafis jijjiiree akka Awurooppaa irratti taphachuun barbaada. Akka mucaan wadanyaan keenya asii ba'ee Goorgisii galee jira. Goorgisiiraan kilaba Goorgisii taphachaa jira. Achirraan immoo garee biyyaalessaa achitti taphachaa jira jechuudha. Akkasitti hin mukarra. Atis isa ta'uudhaaf yaadda? Garaagarummaan isaa miidhaan ijoolleetiis hin jiru. Amma erga dirree kanarra dhufne miidhaa ijoollee hin jiru. Wanna tokko immoo tapha leenjii kan asirratti hojjennu bakka biraa gisee deemnee taphannu inni injifanna. Duraan gisee taphannu injifannuu illee hin dandeenyu turre. Amma ginee erga dirreen kun hojjetame tapha hunda injifannaa irra jechuudha. Gammachuu baay'eetu natti dhagahame sababni isaa akka duraanii hin kufnu hin cabnu yoo kufnes hin cabnu konkolaataanis nu rakkisu sanaaf dirreen kun hojjetamuun isaa faayidaa baay'ee qaba. Misoomni koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee miidhagduu hawwattuu taasisuun dabalata damee ispoortiitiif hojii xiyyeeffannoo kenneedha. Durirmaa ijoollee keenya lubbuu isaanis darbuu danda'a. Balaadhaaf saaxilamuu danda'u. Konkolaataadhaan balaa itti ga'uu danda'a. Balaa hedduutti mudata. Kanaaf immoo kun hojjetamumsaa nuuf maatii ijoolleedhaaf waan gaariidha. Amma garuu iddoon akkanaa kun iddoon akkatti bashannanaaf irree sammuu isaaniitiif irree mijaa iddoo ta'e kanarratti immoo akkasuma immoo waa'ee ispoortiirree gadi fageenyaan akka beekan. Ispoortiin tokkoffaa namaaf fayyummaa isaatiif sammuu isaatiif nama kamiifiyyuu barbaachisaa akka ta'e baay'ee asitti kanan bare mataan koochaa amma ijoollee as fidee yeroo argu ijoollee dhollaarraa yeroo taphatan bakka iddoon akkasii jira. Tokkoffaa ijoolleen ture mooraalii isaaniitiif barumsa isaarratti akka cimanii barataniif mooraalii taafee jira. Fakkeenyaaf akka ilaaltu kun amma kan shaakalaa jiran kun akka waan boolibool hin jira baaskeetbool irree hin ture innarra hin jiru malee waan adda addaati kan asitti gaggeeffamu waan taphatamu jechaadha. Kanaaf baay'ee bareedaa jira. Koriidariin kun dhufee wantoota baay'ee hambiseera jechuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf duratti iddootti fakkeenyaaf oolmaan dargaggootaa hin jiru ture, jiimiin hin jiru ture, wantoonni baay'een hin jiru turan garuu amma garuu haalonni kun hundumtuu hafee haalli dargaggootaa baay'ee mijate akkaataatti dargaggoonni giddugala yookaan immoo giddugala isaan argatan taasiseera jechuudha. Dirree ispoortii kana bareedu argameera. Iddoon akkana bichaallee miti kunillee iddootti kuwaasii taphatanidha. Kanneen akka jiimii jira,
jiimiin iddoo dargaggoonni itti wanneedhan waan jiruudhaaf fakkeenyaaf koolidariin iddoo saakiliin dargaggoonni irratti saakilii hojjetan illee hin jira. Wantoota iddootti fiigan illee hin jira. Tiraakii adda addaatu jira. Kanaaf haalli koolidarii baay'eetti bu'aa buusa jechuu hin dandeenya. Maaliif kaleessa dheengadda baay'ee miidhaa guddaa geessaa waan turedha. Har'a immoo firii isaa yeroo kana gidduutti firii baay'ee argineerra jechuudha. Nutumti akka biiroottis daa'immoonni yookaan dargaggoonnis iddoo galmaa argataniiru waan ta'eedhaaf firii guddaa argamsiisaa jechuun hin dandeenya. Akka waliigalaatti giddugalli kan keenya akka kan keenyaatti fakkeenya fudhadhee yoon sii kaase gama kaaraateetiin World Taekwondo kan jedhamu illee jira. Meedaa teenisii kan jedhamu hin qabna. Kwaasii yookaan kwaasii harkaa kan saaphanaallee hin qabna. Kubbaa kan miilaallee hin qabna. Boksiin illee jira. Akka waliigalaatti kan ofii keenya akka dhaabbata keenyaatti kan nuti jennu. Kana qofa miti daakaan kan bishaanillee hin jira. Kanaaf gosoota ispoortii kanarrattidha kan leenjii kan nuti kennaati jirru. Isaan keessaa ganna kana leenjii ji'a lamaatiif adoolessa tokkorraa jalqabnee hanga hagayyaa 30tti leenjii garaagaraadha kan nuti kennaati jiru. Leenjii jalqabaa jechuudha. Isaan keessaa namoonni 840 ammayyuu leenjiirra jiru. Ammas dargaggoonni qooda iddoo garaagaraatti suusiidhaan yookaas wantoota garaagaraatti qooda hojii yeroo isaanii balleessan bakka ispoortiitti bakkoota bashannanaa kana fakkaatanitti yookaan gosoota ispoortii nuti kennaa jirru kanarratti dhufanii akka isaan hirmaatan isiniin jedha. Misooma kana mootummaa isiniif hojjetee bulchiinsi magaalaa haalan itti fayyadamuun immoo sirrirraa eegama. Qulqullina isaa eeguu, aayilaandii asirratti gatuu dhiisuu qabdu, sooftii gatuu dhiisuu qabdu. Dhaamsa maal qabdamee hiriyoota keetiif? Yaa'u isa aayilaandii baay'ee bishaan qabannee dhufna. Nu fagoo waan dhufnuuf bishaan achumaa qabannee dhufna. Aayilaandiis fudhannee galla. Daa'imni xixiqqoo jirta hangaggattee deemtu bakkee bakkatti. Waan akkasii immoo koochiin keenya jira nu gorsa. Karoorri koo waaqni jedhee bakka shaggaa ga'uun barbaada. Boota shaggaa boota biyya kooti bakka boota biyya kooti bu'ee Awurooppaa irratti Itoophiyaa Pirimeer Liigii irratti taphachuudhaan nan barbaadu. Yaa'u safara bakka nuyi dhufne immoo safarri keenya dirree waan hin qabneef odoochitti nu hojjetame immoo kana ol yaa'u lawuxii arganna jechuudha. Galchuu barbaanna baay'ee das namadha. Nus biyya irra kanarratti asirratti nu hojjetame bakka kana ga'uun keenya dasna gammadeera. Amma garuu dirree gaarii arganneerra torbeetti guyyaa sadii taphachaa irra haala gaariin hojjechaa irra shaakalli keenya. Kaayyoon koo taphataa cimaa ta'ee biyya koo waamsisuun barbaada. Dirree keenya haala gaariin eeguu qabna. Akkasumas waan adda addaa finnee asitti gatuun qabna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa kan daawwachaa jirtanii qophii keenya Siimboo Finfinneeti. Qophii keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaatiin hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame damee ispoortiitiif bu'aa maal buusee jechuudhaan qophii kana simbiraan gaatiin kan jirru. Egaa akkuma ilaalaa turtan jechuudha hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee miidhagduu akkasumas hawwattuu taasisuudhaan dabalata damee ispoortiitis utubaatiin jira. Iddoowwan oolmaa dargaggootaa dirreewwan ispoortii daakkii bishaanii akkasumas giddugaloonni akkanaa bakkee daa'imman dargaggoonni boruu biyya bakka bu'uudhaan dorgomuu danda'an giddugaloonni akkanaa ijaaramuudhaan hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii damee ispoortiitiif tumsa taasisaatiin kan jiru qophiin keenya itti fufee jira ammallee nu waliin tura. Bu'aan agarsiisa jedheen yaadu dhaloonni kaleessa yaa'u Itoophiyaan kanaan dura gosa keessumaa gosa kubbaa miilaatii yookaan gosa saaphanaa kwaasii harkaa kan jennu saniin beekamtii guddaallee hin qabdu turte. Kan nuti Itoophiyaan kan isheen ittiin beekamtu gosoota atileetiksii yookaan fiigichaanii. Dhaloonni nu boodaan kaas jiranii dhaloonni hamma jiran illee gosoota ispoortii kanaatiin bakkoota guddaa yookaan haalli hundumtuu akka kanatti mijatee kan deemu yoo ta'e haalli hundumtuu kwaalitii isaa faasilitii isaa eeggatee akka kanatti kan socho'u yoo ta'e
bakkoota gurguddaa yookaan kan namoonni yookaan biyyoonni gurguddoon kanaan dura galmeessan san nutillee hin galmeessina jedheetiin abdii akkasii qaba. እንደ ዋና ባለሙያ እንደመሆኔ akka ogeessa daakii bisaaniitti bisaan daakuun ulfaatinaa fi dhiphina sammuu hir'isa. Kanaan dura Finfinnee keessatti wiirtuuwwan akkanaa hoteelota keessa malee argaman. Isaanuu lakkoofsaan muraasa turan. Amma garuu sababa misooma koriidaraatiin wiirtuuwwan akkanaa bakkeewwan hedduutti saaqamaniiru. Daa'imman irratti damee kanaan yoo hojjenne boru biyyi keenya ispoortii kanaan addunyaa irratti dorgomtuu akka taatu godha. Gama biraatiin dargaggoonni bakka hin malle akka oolle ispoortiin kun hin gargaara. Giddugaloonni fi dirreewwan ispoortii hedduminaan magaalattii keessatti hojjetamuun dhaloota namuusa qabu horachuu fi Itoophiyaan boru dameewwan dorgommii garaagaraan addunyaa irratti akka hirmaattuu fi injifattu ishee taasisa. Ijoollonni asirra jiranii ijoollota daa'immanidha. Daa'imman kun gaafa guddatanii muuxannoon ispoortii keessatti babal'achaa waan deemuudhaaf ijoollummaatti kaasanii tireeningii gochaa yeroo deemanii muuxannoon ispoortii keessatti waan babal'achaa deemuu fi bor iftaan gaafa guddatan immoo biyya keenyaaf bu'aa guddaa buusuu danda'u. Fakkeenyaaf atileetiin fiigee waancaa biyya keenyaaf fichisiisuu danda'a, warqii fichisiisuu danda'a waan ta'eef faayidaa guddaa uumuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf kana bichaallee miti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee kubbaa miilaatiin Itoophiyaan baay'ee fakkeenyaaf isa kanaafaa amma ijoollummaatti kaasanii gaafa isaan tireeningii godhanii akka Afrikaattis akka addunyaattis wanni keessatti hirmaataniitiin iddoo guddaa hin qabaa jechuudha misoomni koriidarii. Kanaaf dura waan akkasii irratti hojjetameera ta'e yoona Itoophiyaan iddoo guddaa geessi turte sababa kun irratti hin hojjetamneef sababa guddattoota irratti hin hojjetamneef Itoophiyaan akka ammammaatti iddoo biyyoonni kaan gaanirra ga'uu waan hin dandeenyeef amma immoo tokko jettee hojii eegaltee waan jirtuuf bor akka kanaatti hojjetame wanta kanaa olii wanta biyya keenyaaf ardii keenya wantoota guddaa argamsiisuu waan danda'aniif kanaaf irratti hojjetamuun isaa misoomni koriidarii baay'ee barbaachisaadha jedha. Ammas irra deddeebi'ee waan hin jedhu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf baay'ee namatti tola jechuudha. Itoophiyaan abdii qabdi jechuudha. Baay'eetti abdii qabdi. Baay'eetti abdii qabdi karaa ispoortiitiin jechuudha. Amma wanti argamaa jiru kun ishee kana bichaatti argame malee amma iddoo kanatti iddoo garaagaraatti wanneen ispoortii giddugalli ispoortii wantoota baay'eetu jira waan ta'eef kanaaf yeroo iddoo garaagaraa deemnee ilaallus yeroo iddoo garaagaraatti argamus wantoonni ispoortii barbaachisan baay'ee waan namatti toludha jechuudha. በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው የኮሪደር ልማት misoomni koriidarii damee ispoortiif jijjiirama olaanaa fide. Daa'imni kamuu gara dirreetti bahee sochii qaamaa hojjechuun qaama isaa akka jabeeffatu naamusa gaarii akka horatu kan taasisudha. Ispoortiin hariiroo hawaasummaa cimsa. Kanaaf ispoortessitoonni hawaasa waliin hariiroo gaarii akka uuman jaalala akka qabaatan taasisa. Dhaloota boru biyya bakka bu'uun maqaa biyyaa waamsisan horachuufis giddugaloonni ispoortii babal'achuun gahee olaanaa bahata. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa qophiin keenya siimboo Finfinnee torbee kanaatiin dhimmi irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenye hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame damee ispoortii utubuu keessatti gahee maal taphatee kan jedhu qophii kanaan egaa qaacisineetiin kan jirru. Hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageeniitiin bakkeewwan dirree ispoortii hedduun ijaaramaniitiin kan jiranii wiirtuuwwan daakkee bishaanii giddugaloota jiimnaaziyeemii akkasumas tiraakiiwwan kana fakkaatan ijaaramuudhaan egaa dhalootni boru biyya bakka bu'uu danda'an dameewwan ispoortii garaagaraatiin bakka itti shaakala taasisan akka ta'u ijaarameetiin jira jechuudha. Egaa dabalataan hojiin misooma koriidarii fi qarqara lageenii kun ispoorteessitoota buleeyyii kanneen kanaan dura Itoophiyaa yaamsisan yaadateetiin kan jiru siidaawwan isaanii ijaaruudhaan jechuudha. Siidaawwan kunneen immoo ol guddattoonni siidaa kana ilaaluudhaan damee ispoortii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan akkuma atileetota buleeyyii kana biyya isaaniitiif dorgommii garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan Itoophiyaa yaamsisuu akka danda'an hojii taasiseedha jechuun ni danda'ama. Egaa qophiin keenya siimboo Finfinnee torbee kana dhimma kana irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin bira geesse. Qophicha CMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan isin biraan ga'anidha. Qophicha kan dursee hanguddataa jamaatiin ture. Torban mata duree birootiin walitti deebina. Nama torbaniin waa taasisu.